Manni warii bakka bu'oota uummataa Koreen dhaabbii bulchiinsa seeraa fi haqaa dantaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti wixinee labsichaa irratti marii uummataa jechuun muddee 22 bara 2017 har'aa akkuma eegalen walgahicha addaan kutuuf dirqamee jira. Sirni baniinsa marii kanaa geggeessaa walgahichaa Phexros Waldasibaatiin kan eegale yeroo ta'u barbaachisummaa labsichaa ibsuuf battaluma namni biraa afeerametti galmi paarlamichaa jeequmsaan guutame. Miseensonni hirmaatan adeemsi jiru akka sirratuuf jechuun sagalee mormii isaanii dhageessisuu jalqaban. Gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa carraa mormii adeemsichaa argataniin akkana jedhan. Dhimmi dantaa addaa dhimmoota amma Oromiyaan keessa jirtu ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataa dabalatee dhimma xiyyeeffannoo jalqabaan ilaalamuu qaban waan ta'aniif dhimma uummata Oromoo bal'aa waan ta'eef guyyoota lamaan keessatti yaamichi taasifame yaadni uummata Oromoo bal'aan dhihaachuu waan hin dandeenyeef guyyaan walgahii akka jijjiiramu gaafatan. Hirmaattonni hedduunis yaaduma obbo Addisuu cimsuun adeemsi walgahichaa sirrii akka hin taane mormii qaban ibsatanii jiru. Mormiin dhalatee battalumatti furmaata dhabuun boqonnaan booda akka walitti deebi'amu irratti waliif galamee ture. Haa ta'u garuu yaadni mormii mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa dhalate achumatti isaan eege. Miseensonni hedduunis walgahii kanarratti wal hubachuun waan hin danda'amneef akka addaan citu gaafii dhiheessan. Yaadni kunis fudhatama argatuudhaan walgahiin kun akka addaan citu murtaa'e. Yoomitti garuu akka walitti deebi'an wanni beekame hin jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchatti hawaasni Oromoo dhibboota lakkaa'amu walitti dhufuun duguuggaa sanyii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii mormaa oolanii jiru. Hiriira kanarratti dhaadannooleen garaagaraa gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafatanis dhageessifamaa oolanii jiru. Usmaan Abdulatiif. Duguuggaa sanyii sirni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru uummanni Oromoo bakka jiranii mormanii dura dhaabbachuu irratti argaman. Keessattuu eegaa raayyaan ittisa wayyaanee muddee 11 bara 2017 Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti qotee bultoota carraaqataaf eeruu keessa jiran irratti rasaasa roobsuun namni 20 ol dhukaasa raayyaa ittisa kanaan wareegamanii hedduun madaawaniin booda mormiin magaalota Oromiyaa garaagaraa keessaa kaate bifa bal'ina qabuun itti uftee jiraachuun ifama. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa hiriira bahuun duguuggaa sanyii wayyaaneen saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jirtu mormuun diddaa qaban garsiisan. Hiriira barattootaan jalqabe kanatti jiraattonni magaalaa Kombolchaatis dabalamuun sagalee isaanii dhageessifatanii jiraachuun beekame. Hirmaattonni hiriirichaa uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqaafamanii harka qullaa baqachiisafaman yaadachuun hawaasni garmalee dalananii itti gaafatamaa duguuggaa kanaa wayyaanee akka baachisan himan. Raayyaan ittisa wayyaanee gochaa bu'uura heeraa hin qabne kan ogummaa isaa dabsuun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hatattaatti akka dhaabus hirmaattonni hiriirichaa gaafachuu irratti argaman. Qaamonni hooggansaa naannawa keenya jiran haaromsaa qaamni OPDO gubbarraa labsaa jiru kan hin dhagahin fakkaatanii jechuun jiraattonni magaalaa Kombolchaa himanii rakkoon bulchiinsa gaariitiin wal qabatanii naannawa isaaniitti mul'atan akka furamtu dhaadannoowwan hiriira kanarratti kaasaniin tuqanii jiraachuus dubbatan. Gaaffiiwwan mirgaa hiriira barattootaa fi qaama hawaasaa maraan godhame kanarratti bal'inaan kaa'anii jiraachuus namni nuti dubbifne kan nutti himan dhaadannoowwan sirni wayyaanee haa kufu abbaan biyyaa Oromoodha lammiiwwan keenya qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamuu haa dhiifaman raayyaan ittisa wayyaanee magaalaa keessaa haa ba'uu fi kanneen biraatis dhageessifamaa oolan. Hiriira magaalaa Kombolchaatti gaggeeffame kanarratti qaamni bulchiinsaatis kan argame ta'uu maddeen ibsanii hirmaannaa qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin hiriirri kun nagayaan xumuramee jiraachuus addeessan. Miseensonni gadaa Jimmaa caffee Sadachaa jalatti argaman godina Jimmaa aanaalee garaagaraa 11 irraa walitti dhufan odaa hullee masaraa Abbaa Jifaar keessatti marii cimaa gaggeessanii jiru. Miseensonni gadaa Jimmaa caffee Sadachaa jalatti argaman godina Jimmaa aanaalee garaagaraa 11 irraa walitti dhufan odaa hullee jalatti walitti dhufuun galma Abbaa Jifaar keessatti mari'atanii jiru. Gadaan Oromoo Maccaa jaarraa 3 oliif ukkaamamee ture dhabamarraa dandamatuun yeroo ammaa kana deebi'ee akka laatuuf irratti hojjetamaa jira. Miseensonni gadaa caffee Sadachaa jalatti argaman godina Jimmaa aanaalee garaagaraa 11 irraa walitti dhufan odaa hullee masaraa Abbaa Jifaar keessatti mari'atanii jiru. Gadaan Oromoo Maccaa jaarraa 3 oliif ukkaamamee ture dhabamarraa dandamatuun yeroo ammaa akka deebi'ee laatuuf irratti hojjetamaa jira. Odaan Diiman godina Jimmaa aanaa Oomoo Naddaa
ganda Sayyoo Adaamitti kan argamu yeroo ta'u korri itti aanu Odaa Diimatti torbaan dhufu akka geggeeffamu miseensonni walgahii tanarraa qooda fudhatan irratti waliif galanii jiru. Gadaan kun deebi'ee akka hojjetuuf shoorri barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa, Qeeyroon godina Jimmaa, waajjirri aadaa fi turizimii godina Jimmaa fi abbootiin qabeenyaa godhan olaanaa akka ta'ellee odeessi kun ni mirkaneessa. Godina Harargee lixaa aanaa Habrotti kaabinoonni jibba haaromsaa qaban jiraattota irratti miidhaa geessisuu cimsanii itti fufuu isaanii jiraattonni himatan. Dhabamuun kaabinoota aantummaa sabaatiif hojjetanii jiraattota aanaa Habroo hubee akka jirullee jiraattonni himatanii jiru. Muhammad Fantaallee waan qindeesse qaba. Oromiyaa aanaalee garagaraa keessatti kaabinoonni ilaalchamuufaa jijjiiratu dadhaban hawaasa nagayaa irratti miidhaa garagaraa dhaqqabsiisuu hin dhiifne. Jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa Habroo qabsoo uummanni Oromoo yeroo ammaa geggeessaa jiru keessatti qeerroo jala hiriiruun sochii jabaa taasisaa turanii jiru. Har'as waraana wayyaanitiin marfamanii sochii warraaqsa bilisummaa Oromoo addaan hin kunne. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni sagalee tokkoon gaafataa jirutti huuba qoonqoo ta'uun qabsoo uummataa gufachiisaa kan jiru kaabinoota ilaalcha dulloomadhaan sosso'an akka tahan jiraattonni aanaa Habroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Akka yaada jiraataa aanaa Habroorraa hubannetti dabballoonni cubbuu fi gidiraa kaleessa raawwatan jiddu gala sodaa godhachuun erga sirni kun kufee waan danda'anii jiraatan itti hin fakkaanne aanichatti wal ijaaranii jiraattota hubaa akka jirantu dhagahame. Jiraattonni immoo miidhaa irra gahaa jiruuf komii dhiheeffachuu irratti argamu. Waan jiru tokko aanaa keenya ture namni beekaa bulchiisaan ture waggaa tokko hin jirre asirraa itti aan sun bookee keessatti turanii aanaa bookee bulchaadhaan jecha asirratti ijoollee hedduu dhiyoon kana dhimsa takka saamusaaf kan nuti ijoollee agaasitti ijoollee isaa fakkiise asirra haaromsa jaanii haasanii godina galchanii turan kan beekan ammaan kana ijoollee fi miidhanii waajjira nageenyaa fi deeman jechuu. Jiraattonni akka fakkeenyatti kan kaasan bulchaa aanaa Habroo duraanii nama Mahammad Umar jedhamu kan amma dura qeerroo aanaa Habroo humna tikaa wayyaaniitti bobbaasuun mana hidhaatti gorsisaa ture. Sanboodas mormii ummataatiin aangorraa kaafamee gara aanaa booketti geeffamuun achittis seenaa wal fakkaataan hawaasa hiraarsaa ture. Nama kana yeroo ammaa gara waajjira nageenya aanaa Habrootti fidanii akka jiran jiraattonni saaxilan. Kana malees kaabinoonni haaromsiin dhaqqabin kun wal ijaaranii gadi fageenyan hawaasa miidhaa akka jiran jiraattonni kulkulfatanii iyyachuu irratti argamu. Walumaagalatti haaromsi aanaa keenya haala haaromsa fakkaataadha. Namoonni isaan waajjira bulchiinsaatti waajjira ilaalaa ture haala jedhaman namoota kanaan dura haaromsi dhiimaan sana waggaa tokko dura haaromsi kaasanii akka fuudhanii asirratti geessu jecha. Hundi isaan jala kun gareedhaan waliidhaan sheeriidhaan ijaaramanii aanaa kana bal'isaa turanii amma duratti ammas gaagari kun geeffatanii aanaa nama amma hojjettoonni bulchiin hojii jidduu jira fayyada isaanii kanuma gurguranii hojjettoonni bulchiin haaromsi sana bakkayyuu dhaqqabu qabaanu jira suufuu qabaanu jira maaliif kan ta'e bakka biraa biyyeedhaan bifa gaarii gaggeeffamaa jira. Immoo aanaa keenya kana namoota uummanni hin barbaanne kan fidanii uummata waliin goosisaa jiru jecha. Barattoonni Oromoo qaroo dhabeeyyii mana barnootaa fedhii addaa sabbataa baratan guyyaa kaleessaa lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaanirraa buqqa'anii mooraa qubannaa keessatti argaman qaaman dhaquun jajjabeessanii jiru. Qaroo dhabeeyyii taanus rakkoo sabni keenya keessatti argamu gurraan dhagaa jirra waan ta'eef obsaan ilaaluu hin dandeenyu jechuun qaroo dhabeeyyiin kanneen qaaman dhaqanii akka jajjabeessan maddeen gabaasanii jiru. Usmaan Bayyuu. Uummanni Oromoo bakka cufaa sagalee tokkoon ka'uudhaan lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa shira mootummaan abbaa irree qindeessee naannoo Sumaalee fi aanaalee daangaa irraa buqqanii iddoowwan garagaraatti qubatanii jiraniif hawaasni deeggarsaa fi qaamaan illee isaan bira deemuun haamilee isaanii jajjabeessaatiin jiru. Barattoonni Oromoo qaroo dhabeeyyiin barnoota fedhii addaa mana barumsa sabbatatti barataa jiranis nutis hawaasa keenya buqqaanii kaambii qubannaa keessa jiran biratti argamne ijaan arguu baannus sagalee isaanii dhageenyee isaan jajjabeessuu qabna jechuudhaan guyyaa kaleessaa muddee 21 bara 2017tti barattoonni kunneen garasitti maluun buqqaatota jidduutti argamuun haamilee lammii isaanii jajjabeessaniiru. Tokkummaan lammii koo lammii hedduu cimsaa furmaata guddaadha lammiidhaaf lammiini. Yoo tokko taanidha kan baddu rakkinni aadaa boonsaa qabnaa nuti Oromoonni waliin wal ijaaraa ka'aa tokkummaani. Buqqaatota Oromoo daangaa Sumaalee irraa ka'aa wal kakaasaa tokkummaan gargaarraa wal ganuu hin qabnu adaraa nuti walii fira lammiif fira maaloo naaf birmadhaa Oromoonni martuu abbaan ijatu malee ollaan hin birmatu kanaafan iyyadhe anis akka raatu.
Barattoonni Oromoo mana barnoota fedhii addaa sabbatatti baratan kunneen qaroo dhabeeyyii ta'anis qaamaan miidhamaa ta'uun lammii ofii bira dhaabbachuu irraa nama daangessu jechuudhaan aantummaa fi jaalala qomoo isaaniitiif qaban agarsiisuun buqqaatota biratti qaamaan argamuun aantummaa saba isaaniitiif qaban mirkaneessaniiru. Jabuutii keessatti dararaan baqattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru daran hammaatu isaa baqattoonni Oromoo gara sirraa himanii jiru. Mootummaan Jabuutii seera idil addunyaa cabsuun baqattoota Oromoo humnaan qabee sirna jalaa baqatan wayyaanatti kennaa akka jiru baqattoonni himatanii jiru. Faayizaa Iliyaas baqattoota dubbisuun gabaasa kana akka ta'anutti qindeessite. Mootummaan Jabuutii seera idila addunyaa cabsuudhaan maqaa raafa je'uun baqattoota humnaan qabee sirna jalaa baqatan wayyaanatti kannuu itti fufetti jira. Mootummaan kun ifaan ifatti labsii baasuu baatus garuu guyyaarraan guyyatti baqattoonni Oromoo mootummaa wayyaanitiif dabarfamanii kennamaa akka jirantu himama. Rakkoo Jabuutii keessatti dhalattoota Oromoo mudachaa jirtu tun isa ammaa qofa osoo hin taane kan baroota dheeraaf keessummeessaa jiranidha. Haalli kun ammoo daran hammaataa akka jiru jiraataan achii dubbifne tokko OMN'f hime. Yaa obboleessa kiyya rakkoon Oromoo baqattoota Jibuutii irra jiru hedduu ulfaataadha. Amma baqattoota humnumaan qabaniituma biyyatti deebisuu qofa odoon tahin biyya itti baasuu isin qallaa uummanni keessan biyyatti uummata keenya fixaa jira nu qalaa jirtanii nutis isin qallafa jedhuun uummata hedduu sodaachisaa rifachiisaa waan qaban isirraa saamaa tumaa halkan dukkana fa'aa keessatti akka hamaa dubartoota fa'aa keessatti ijoolleen keenya shamarran xixiqqaan warreen sadaqaa kadhatanii jiraatantu jira haawwan kanaaf haalli jiru hedduu ulfaataadha. Sodaa jabaa sodaa hedduu lubbuu keenyatiif nama yaaddeessiteessu jira baqattoonni keenya. Namni achirraa dubbifne kun akka himutti biyya tana keessatti dhalattoonni Oromoo rakkoo hamtuu keessummeessuu caala gochoowwan fofokkisoon dubartoota Oromoo irratti raawwatamaa akka jiru hime garii keenyas qabanii maallaqa nurraa saamaatii jiranii jira. Itti dabaluudhaan halkan tokkotti yoo xiqqaate konkolaataa tokko oltu dabarfame mootummaa Itoophiyaatiif kennama akkasumas doorsisaa kana kan gaggeessisaa jiru ammoo sadarkaa mootummaatti wanti labsame jiraachuu baatus garuu shakkii qabnaa jechuun hime. Sadarkaa mootummaatti labsiin yookaan annaawunsimentii waan kanarratti yaanni kenname waa fuudhachi waa gabbee waan dhageenye hin qabnu ta'us garuu Somaaleen tun piroofeesarri isiitii fi xiqqaa fi guddaan isii qottiinuma jaabeetee halkan isaan nuu qaban xiqqaadha. Amma immoo haalli biyya keessatti roorroo sirni liyyuu poolisii wayyaanee wajjin ta'ee uummata keenya irratti oofaa ture sunii fi waan hawwii guddinaati kana kanatti Oromoota dhume san Somaaleenis dhumte yaada jedhuun marraa yaanni kun kan hedduu burqisiisaa jiru uummataatu hedduu rakkoo nurraan gahaa jira. Dararamuu baqattootaa kanaaf sababa kan ta'e shira walitti bu'iinsa daangaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru.